Justice and freedom for Oromo people in Ethiopia. 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 Jaftu lama finfinne bitu fana kami gurama Didi malif godani isyo jedani ajjesi rattu Jorika dashal metschuldig och finansierar den förbrytelsen mot mänskligheten som regimet i Addis Abeba förvåldar mot Oromo studenter. Vis din solidaritet! Vis din solidaritet! Vis din solidaritet! Vis din solidaritet! Över 30 miljoner Oromo liv betyder mer. Vis din solidaritet! Vis din solidaritet! Vis din solidaritet! Vis din solidaritet! Över 30 miljoner Oromo liv betyder mer. Vis din solidaritet! Vis din solidaritet! Vis din solidaritet! Vis din solidaritet! More than 30 million Oromo lives matter. Please stand in solidarity with the Oromo. Please stand in solidarity with Oromo. Biya gurgura Dadamma kilaki Oromo bahadiya walitti dhaami amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya sinuufatte alagani Dadamma kilaki Oromo bahadiya walitti dhaami amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya sinuufatte alagani Oromia biya ko meka sif itimame digan sitik sujeja meka bae dabame sena guddan daganne sirrakam na finfinne kanafi garan kenya yomu kan sindaganne ndache sena kabeti ada goto takuma baradera kabajan jirate barana dimi simurgitu guddata araddo mabdinan ufatama Ke guto wasarbif ke kajela doyo Bado dachas fature kangadin jenneroro Finfinne dubbadume kanyate soralome Gonni gurara lata sirratti fannifame Baraware golole kenya turte gullalle Paradala chawami biyom kurame Master Bilani jedani sanyi sidugugu malani Oromo magenya komanto kotane dina fannina olkane Master Bilani jedani sanyi sidugugu malani Oromo magenya komanto kotane dina fannina olkane Dukasa bombi haleli bi Ethiopia keessat wareegamaa jirtu lubbuushii kennaa jirtu yaadachuuf isaan cina dhaabbannees qabsoo kana keessatti kophaa isaanii akka isaan hin taane nuti isaan cina dhaabbannee yaada isaan qabatanii ba'anii du'aa fi jiran sana akka deeggarru agarsiisuuf ijoolleen kuni waan ni mormaa jirtu guddina biyya Itoophiyaa yookaan guddina Oromoodhaaf yaadamee miti ijoolleen kun kan mormaa jirtu. Ijoolleen kun kan mormaa jirtu ummata Oromoo lafa isaarraa buqqisanii ummata Oromoo iyyeessanii yeroo dheeraa keessatti saganteeffatanii hariiroo baafatanii akkaataa ummata sana gabrummaa jalatti hambisan warra saganteeffatee dhufe mormuudhaan ijoolleen kun kan gad baatee lubbuushii wareegaa jirtu. Guddina otoon ta'in master plan integrated Addis Ababa master plan inni jedhamu
guddina utoon ta'in buqqinsa Oromoo waan ta'een Oromoon bakka jiru hundumaa walitti sassaabamee waan kana kan mormaa jiru. Mormii kana barattoota Oromoo qofa otoo hin ta'in uummanni Oromooillee warri ijoollee abbaan haati akaakayyuun otoo nafi magaalaa Oromiyaa hundaa keessatti qabsoo ijoollee keenyaa qabsoo barattoota keenyaa deeggaraa jiru. Nutis sana deeggaruudhaaf as baane. Biyyi keessa jiru biyya Noorgaa waan ta'eef biyya Noorgaa qarqaarsa mootummaa uummata keenya ajjeesaa jiru kan akka ilaalcha keessa galchitu kadhachuudhaaf waan alisitti qabanneef yaaduma har'a hiriira kanaaf baane mee afaan nooshkiitiin anamma Denna fredeliga demonstrationen blev organiserat av Oromo-förbund i Hordaland. Grunden att vi Oromo som är bosatta här i Hordaland samlat oss här är att visa solidaritet med Oromo-studenter som akkurat nu är i protest mot det morderska Addis Ababa-regimen i Etiopien. Akkurat nu skoleelever, videregående skoleelever, universitetsstudenter blir terroriserade av regimen i Addis Ababa, av säkerhetskrafter som regimen i Addis Ababa styrer. Vi är här och visar solidaritet med dessa studenterna. Galatoma hundi keessanuu karaa fagoo kuttanii warri dhuftan warri keessattuu haqsoon akkasumas ollaa Hordaland irraa hiriira kanaa jettanii dhuftan galata guddaa qabdu. Haa ta'u nu yeroo ammaa kana karaa fagoo kuttanii dhuftanii qorra cabbeessaa kana keessa hollachaa dhaabbachuun lubbuu ofii rasaasaaf ijoollee biyyatti kennaa jirtu hin caalu. Jalqaba akkuma reefu obbo Guddasaanuu jedhe obboleeyyan teenya biyyatti haga ammaa dhumte nama gara 11-12 ol daqiiqaa ammaatis namni bakka jirutti du'aa jira. Yoo yaadanne daqiiqaa tokkoof mataa keenya gadi qabnee yaadannoo haa goonuuf. Vi ska göra akkurat som Oromo-studenter gör i Etiopien och stå emot den etiopiska regeringen medan den etiopiska regeringen skjuter mot dem. Vi provar att visa att vi är fredliga och häva händerna till vad. Vi gör akkurat detsamma i 1 minut. Halka Oromota wirtuma chaftu lama finfinne bitu fanat kamil kurama Jidi malif godanta godani isyo jedani ajesi rattu la fakir lakisini Kenya bashi tigurma kanna kesonna anatinu karo Kenya la fada fisena galma Kenya ganama Gadi satuma sera fera chaffetu lama Yeguma sitiksina anutiskane tokkumma ana fi gurba barata moyera eregame Ijoolleen teenya nagaan hiriiruu isaanii mootummaa sanatti uummata irratti qabeenya irratti miidhaa kan dhaqqabsine kan agarsiisan harka isaanii samiitti ol qabuudhaan eenyumtuu taajjabuu danda'a. Kan biraa immoo walitti qabamanii nagaan taa'uudhaan odoo homaan dubbatin odoo homaan godhin wal bira mataa isaanii gadi qabuudhaan akka gaddan akka morman akka didan mul'isan. Nulla akka saagoon nus kan isitti ruuli ofiis akkurat sab Oromo student
when dictators rearing and men the shifter most studentana listana rule he atmanat guddifachaan as galee maaf nutti ta'a silmi gudeedhaan hin dhalanne kanaaf saba ugguraa osoo Oromoo ta'ee maaliif biyya gurgura dadamma kilakki Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaabni amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfatte haala galani dadamma kilakki Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaabni amantiif kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfatte haala galani Oromia biyya koo meeqa siif itimame dhiigaan si tiksuuf jecha meeqa bahee dhabame seenaa guddaan daganne sirraa qaamna finfinne kanaaf garaan keenya yoomuu kan sin daganne. Kuni akka naannootti obbo guddataan illee dabalee hin ibsaa hiriira keenya isa jalqabaati malee isa dhumaatii miti. Hiriira keenya ijoolleen kun laphee ofii rasaasa mootummaa Itoophiyaatti kennan immoo addunyaa kana biyya nagaa homtuu nutti dhukaafnetti yoo teenyes yoo kaanes yoo deemnes homtuu nutti dhukaafnetti baanee hiriiruun dirqama sabummaa qabna dirqama lammummaa qabna. Asitti hiriiruu qofaa miti. Namoonni baay'een maal ibsaa jiru maal gallee isaa wajjin hiriirree dhumuu qabnaan jedhu ibsaa jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf hiriira keenya asitti baanu kana waan guddoo godhuu qofa odoo hin ta'in haga biyya deemnee isaa wajjin hiriiruu haga biyya deemnee isaa wajjin dhumuu cimina keenya mul'isuu qabna. Dusuma eega maatti beekti gadheen lafa dhiirri oolu akka goonna jeese foon allaatti sooru akkas naa jedhe maatti beekti gadheen lafa dhiirri oolu akka goonna jeese foon allaatti sooru. Skal ikke gå til barne- og ungdomsmordere. Vis din solidaritet. Vis din solidaritet. Vis din solidaritet. Vis din solidaritet. Bistand skal ikke gå til barne- og ungdomsmordere. Vis din solidaritet. Vis din solidaritet. Vis din solidaritet. Vis din solidaritet. Hundumtuu siif sifa jabaadhu qeerransoo fuuldurri kee ifa. Gör icke dig själv medskyldig vid att finansiera den förbrytelsen mot mänskligheten som regimet i Addis Abeba förvåldar mot Oromos studenter. Vis din solidaritet. 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 Över 30 miljoner Oromo-liv betyder mer. Vis din solidaritet. Vis din solidaritet. Vis din solidaritet. Vis din solidaritet. Olkaasi malee seenee ol darbee diinni mana kee dhaale ajjeesii dibadhu diina biyya kee seene simannu fudhannu maaster pilaani biyya lamaan taatu Oromiyaani dandu malee seenee ukkuraa koonni Oromoo teenye ajjeesii dibadhu diina biyya kee seene injifannoo jedha gagarmaame foon Oromiyaa irratti wal waame gagarmaame walloo Oromiyaa irratti wal waame gagarmaame wallagga Gimbii irratti wal waame gagarmaame Jimmaa Booree irratti wal waame gagarmaame Baabur Mattuu irratti wal waame gagarmaame Siyaasa Himaa irratti wal waame gagarmaame Baalee Gimbii irratti wal waame gagarmaame Gadaa Oborraa irratti wal waame gagarmaame Gaara Mul'ataa walitti dhaame gagarmaame Gimbii Booree irratti wal waame gagarmaame Boorana Moyyaale irratti wal waame gagarmaame Gojjammata Kalii walitti dhaame gagarmaame Ambooyyaa dhiiraatti wal waame gagarmaame Indoo Kachisii jedhutti waame gagarmaame Finfinnee Oromiyaa irratti wal waame ilakkatti bareeddu hidhannoon ilamuun goota ilamuun goota ilakkatti bareeddu hidhannoon ilamuun goota ilamuun goota tuula dibaana ciisii maal manaa goota jabduu kaasibiila obooyaa gooftaa diini irra binnaa dhaqqabi jedhiini sabni keessi firiiri jajjabduu kaasibiila obooyaa gooftaa
diina irrafiina dhaqqabi jedhiini sabni keessi firiira amantiidee laftis bari'uu geessee lammiin dhaame gadaan bilisummaa dhaawwa bosonaa garma hayyuu beekaa qabna kan sabaaf yaaduu doorsifna lagaan taatu ajjeesirra jedhuu diinaa keessa akka gumaan baatu jaallan kufanii singan dhugumaa isaanii lola muraasaanii mutaadhaanii jibraadhaanii sammiidhaanii jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka isaanii jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka isaanii. Guyyaanarraa wal arguu keenyaa fi guyyaa gammachuu natti fakkaata. Garuu bu'uurri wal arguu keenyaa gadda ibsachuu keenya. Waan hundaaf iyyuu garuu nagaa Waaqayyo nagaa walitti nu fide jechuun barbaada. Yeroo hundumaa nuun bara baraan bara boo'ichaa bara gaddaa bara imimmaanii bara haati hiyyeessaa wayyaa ishee buustu bara haati hiyyeessaa beelaaf gadda ishee irratti deebite boo'ichi mana isheetti galu. Nuun farquu qabnan jedhe gara waa'ee diina kootuu tunaasaan farquu keessaa inni sirriitti yeroo baay'ee yeroo abiddi nurra bu'u yeroo duwwaa ta'an yeroo boonyu yeroo reeffi mana keenyatti guuramu walitti guuramnus ta'a. Garuu nuun itti deebiin keenya deebii gaaffii keenyaa nuun ta'u otuu boo'ichi mana keenyatti hin galin boo'icha mana diina keenyaatti yoo gashine duwwaa deebii argannee yaadan gara kooti. Kana gochuudhaaf yeroo gammachuus yeroo gaddaas otuu wal quba qabanne otuu wal gaafanne otuu wal barbaanne otuu wal faana yaane salphinni amma gola keenyaatti amma boolla keenyaatti amma qe'ee keenyaatti nuun ga'u. Har'as taanaan adaraan isinitti kenna adaraadhaaf hin dhufu an dubartiidha. Kana booda qawwee baachuuf illee humna hin qabu. Kan qawwee baachuuf humna qabdu gara qawwee keetiitti bobba'i. Kan dubbattee halagaa faanfachuu dandeessu afaan dandeessuun afaan barteen afaan haati kee abbaa kee beela'anii deebotanii ittiin si barsiisaniin alagaatti dubbadhu fe'oonfadhu rakkoo kee ibsi kaayyootiin Oromoon deemu dubbadhu gara fuulduraatti Oromoon nama balleessuu miti. Oromoon kan isaa gaafatata waggaa 130 ol kan sarbame kan qo'atamu jedhe. Deebiin Oromoo yeroo deebi'u garuu kan biyya sana keessa jiru hundumtuu mirga qaba biyya sana keessatti jiraachuuf akka diinnis irratti hololu miti jedha firoonfadha. Birmannaa nu barbaachisa kana booddee kan kana dandeessu moo kanaan dubbatu kan hidhannoo baachuu dandeessu qajeelli gara hidhannootti teessee of hin salphisin salphina haaraatu tajeemaa jiran jedha. Har'a duwwaa gadi baanee kana haasa'u akka nu mijatetti itti fuunee hojjechuu qabna. Kana biratti immoo waan qabnu hundumaan harmee ilmoo dhabde isa qe'ee dhabaa jiru waan qabnu bira dhaabachuun dirqama Oromummaatiin jedha. Galatoomaa. Ignoreer icke ordet som icke rammer dig själv, men det är Oromo folket. Vis din solidaritet. 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 Norge, gör icke dig själv med skyldig vid att finansiera den förbrytelsen mot mänskligheten som regimen i Addis Ababa förvåldar mot Oromo-studenter. Vis din solidaritet. 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 Hjälp oss att stoppa drapen och statliga vålden mot Oromo-studenter i Etiopien. Vis din solidaritet. Vis din solidaritet. Vis din solidaritet. Vis din solidaritet. Bistånd ska icke gå till barn och ungdomsmorder. Vis din solidaritet. Vis din solidaritet. Vis din solidaritet. Vis din solidaritet. Norska myndigheter, se icke bort från statliga terroren som regimen i Addis Ababa förvåldar mot Oromo-folket i Etiopien. Vis din solidaritet. 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 Kajiraatanii baga wal argine rakkinni akkasuma rakkinaafis bal'inaafis dhiphinaafis walitti dhufuun keenya barbaachisaadha. Galatoomaan isiniin jedha walitti baanee isteetii jirrutti akkasitti wal ilaaluun keenya iyyuu guddaadha. Falmachuun dirqama keenya haa falmannu jedhaan loluu qabna dhannee itti dirmachuu qabna dandeetti
injifannoon kan uummata Oromooti. Oromoon jiraat akka Oromiyaa fi beeknaan falma lakkifnu beelaa fi jilbeeffannu uumaa barataa Oromoo ni baasna alaabaa keenyaan dura Oromiyaa Finfinnee irra ni mirmirsiifna injifannoon uummata Oromoo. demonstrationen for å stå i solidaritet med Oromo studenter for de norske verdier som vi trives godt med her i Norge, motiverer oss å kjempe mot urettferdighet og brutal undertrykkelse som ødelegger menneskelivet i Etiopia. Vi er motivert å være stemme for stemmeløse, og derfor anmoder vi norske styremakter å lytte på disse stemmene og sette press på terrorregimet i Etiopia og stoppe sine terroraksjoner. Jajabduka sibila, bobo ya goftadina, irafina dakka bijedini, samike sibila. Aman bide laptis bari uge se lammi dame, laki gadam bili sumada wa bomba sona garma. Ayu fega kamna kan sabab ya dudor simna lagantatu, aje sirrajedu dina ke sakka kumambatu. Jalan kufani singa nuguma sani lola murasani. Jabe padu